Kabajamtoota hordoftoota keenyaa akkam jirtu? Barnoota keenya irraa keessatti immoo kompiitara keenya fayyadamuun duratti kaayyoowwan yookiin sooftiweerota kompiitara keenya yookiin daataa keenya irraan miidhaa geessisan akkasuma beekuu fi irraa of eeggachuu qabnu muraasa haa ilaallu. Malweerii jechuun sagantaa yookiin sooftiweerii kaayyoon isaa faayilota kompiitara keessa jiranii hatuudha. Kaayyoon hojii malweerii sirnoonni akka hin hojjenne fooyyessuu yookiin dhorkuu yookiin hojii hojjetan gidduu seenuu sagantaa miidhaa geessisu kan kompiitarri yookiin sirni hojii isaa guyyaa guyyaan akka hin raawwanne dhorkuu. Sagantaa miidhaa akkanaa nuti yeroo baay'ee vaayirasii jennee waamna. Malweeriin sagantaa tokko qofa osoo hin taane kaayyoo sagantaalee irratti hundaa'uun sagantaalee gosa adda addaa of keessaa kan qabudha. Vaayirasiin sagantaalee yookiin sooftiweerii keessaa isa tokko. Sagantaaleen malweerii jedhaman keessaa muraasni tokkoffaa vaayirasii. Vaayirasiin sagantaa kompiitaraa sagantaalee adda addaa kompiitara keenya keessa jiran kan akka vaayirasii viidiyoo maxxansuudhaan kompiitara keessan irratti seevii gochuu, intarneetii neetwoorkii yeroo argatu kompiitara irraa gara kompiitaraatti karaa neetwoorkiitiin kan babal'atu ta'ee sagantaa adda addaa nuti fayyadamnu ni faala. Lammaffaa raammoo yookiin wormes kan ittiin jennu. Raammoon akkuma vaayirasii sagantaa yookiin sooftiweerii ofiisaatiin wal horuudha. Walumaa galatti sagantaaleen nuti hin beekne karaa toora intarneetaa fi faayila daddabarsuutiin gara kompiitara keenyaatti seenanii fi faayilota keenya hatan irraa of eeggachuu akka qabnu yeroo ta'u, maloota ittisa isaa barnoota keenya birootiin kan waliin ilaallu ta'a. Haga deebinee wal agarrutti horaa bulaa deeban.